Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyumaa jira jirtu. Har'a akkuma barumsa keenya haala dabarsin irratti waa'ee dhiibbaa dhiigaa irraa haasa'u jira. Sababa akkamiin dhiibbaa dhiigaatiif akka saaxilamanii fi haala akkamiin yoo saaxilamanoo ofirraa ittisanii fi kan mana keessatti akaakiltii irraa nyaatarraa dawaa ta'e godhatanii fi kan yaalii wallaansaa bootaa wallaansaa deemaniif wallaanan jidduutti ilaa hanga xumurarraa rabbii keenya biraan taate irraa haasa'ina. Akkasitti har'a waan irraa dubbannu damee dhiibbaa dhiigaa irraa sababa maaltu namatti haadha. Dhiibbaan dhiigaa hedduudha. Daa'imninis ni qaba, namni guddaanis ni qaba, shabaabninis ni qaba, jaarsi dulloomes ni qaba. Egiin shabaabotaa fi warroottan dullooman irratti akkaan irratti hammaataa jechuudha. Kana keessaa sababa maaltu nama fida. Waa 8 dubbannaa jechuudha har'a as keessatti. Waa 8 tanarraa if eeggannaa godhuu qabnaa jechuudha. Takka sababoota dhiibbaa dhiigaatiif wanni nama saaxilan irraa inni tokkoffaan 8 irraa waa 8 jennee waa 8 irraa inni tokkoffaan soogidda baay'inaan fudhachuu, nyaata soogiddirra qote, dhugaatii soogiddirra qote, danfa ta'uu waan silaa fayyadamtu tajaajila fayyadamtu keessatti soogiddiin qoonqoo namaa keessaan dhabamu. Kanaaf soogidda hanga danda'ame xiqqeessuu qabnaa jechuudha. Soogidda baay'isuun dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxilti. Dhiibbaan dhiigaa si qabdi jechuun sukkariinis walii jarree obboleeyyanii boodasuma eegalaa jechuudha. Kanaaf jecha qabxiin lammaffaa wanni irraa fayyinuu qabnu tokkoffaa soogidda nyaachuu baay'isuu irraa if eeggannaa godhuu qabna. Inni lammaffaa qorichoota dhiibbaa dhiigaa kana nama kakaasan kanneen kaafeenii baay'ee of keessaa qaban dhuguu dhiisuu. Fakkeenyaaf kaafeenii baay'ee of keessaa qaban jechuun takka buna baay'isuunis hin ta'u nama dhiibbaa dhiigaa qabuuf. Alkoolii baay'isuun hin ta'u. Sigalee cooma baay'isuun hin ta'u. Sigalee sigaa ol gisee nyaachuunis hin ta'u. Kanaaf xinniqqaaqee wanni hundinuu wal keessa godhuu fedhaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Si bal'attus bal'ina kan kee keessatti siif dagachuu hin qabdu, si rakkatu rakkoo keessatti siif dagachuu hin qabdu jechuudha. Maakkalanyaa yoo jiraatte nagahee baataa jechuudha dhibdee jireenya duniyaa kanarraa. Inni sadaffaa ulfaatina qaamaa garmalee dabalaa jiru. Ulfaatinni qaama keetii garmalee yoo dabale, ulfaatina qaamaa hoggaa jennu namni qaamni guddachuudha seena. Qaama guddaa bichaa miti. Ulfaatina qaamaa jechuun moorri keessa garaa keetii baay'achuu jechuudha. Jiinis baay'achuu jechuudha keessa keetiitti bakka. Qoonqoon nyaattu sirraa dalaguu dadhabuu, garaan boqoqni sitti heddummaattu, halkan bakka haalii boomuu, nagayaan nyaattee raftee haalii baan hirriba irraa ka'uu, gorora heddummaachuu kanneen kana fakkaatan hundinuu coomaa hojii walirra irraa. Kanaafuu ulfaatina garmalee sanii hojii walirra irraa jechuudha. Ulfaatina garmalee dabalurraayis waa'ee akka walaba taanu ispoortii dalaguu qabna. Nyaata dhiiga keenya xuraawaa baasee egaa dhiiga keenya haaraan nu ijaaru fayyadamuu qabna jechuudha. Inni afuraffaan haala kamiinuu sochii qaamaa godhuu dhiisuu irraa walaba ta'u. Maaliif qaama keenya gonkumaa if dagannee akkasuma walitti fufuu dhiisuu. Bakka yoo xiqqaate kushaappii 10 illee taatu ganama dha'uu qabna hoggaa hirribaa kaanu. Ammas nu mirqaansitiisi fedhii karaa waan itti bobba'uu yaanu sanillee nuuf tolchite jechuudha. Galgalillee ta'u yeroo mirqaane bakka ispoortii dalagu kun hundinuu dhiibbaa dhiigaa irraa walaba nama godhaa jechuudha. Ispoortii dalagu yoo qaama kan keessa sochii takka hin goosifne isaa talamtaa jechuudha. Taa'atuma oolte jechuudha. Sigalee inni shanaffaan tamboo xuuxuu fi dhiphina sammuurraa walaba ta'uu bakka. Suusii adda addaa fakkeenyaaf jimaa ni qamaata. Tamboon ni xuuxa. Gin jimaan si qama'uu hanga ga'utti oofuu hin qabdu jechuudha. Tamboon si xuuxuu hamma geessutti bakka. Dhiisuu dadhabde taanaan fakkeenyaaf tamboo bartee dhiisuu dadhabde taanaan isii si xuuxu jira jechuudha. Isii si qoxaxaru jira malee ati qoxaxaruu hin dandeessu. Jimaas akkasuma jimaas bakka jimaa qama'uu dhiisuu dadhabdu taanaan jimaas si qama'uu jira malee ati jimaa qama'uutti hin jirtu jechuudha. Kanaaf jecha hamma si xuuxu
ga'uunis hin barbaachisu. Hamma siqama hojimaanis ga'uunis hin barbaachisu. Adde suutuma. Waraaca anfayyaan barbaada jiini suutarraa jii jechuudha. Inni jaaffaan nyaata cooma qabu heddummeessuu irraa walaba ta'u. Cooma foon ta'us waan biraa ta'us waan cooma qabaa hedduu hordofuun gaarii miti jechuudha. Dhiibbaa dhiigaatiif si saaxila. Maaliif daashiin hin ta'u qadafee kan adda addaa garaa seeneeti. Inni torbaffaan gar malee aaruu heddummeessuu irraa walaba ta'udha. Irra hedduun keenya gar malee sababa namatti aaruuf, gar malee sababa namarra laalluuf, gar malee sababa dhimma namni nu dalageef jecha rifannuu fi dhiibbaa dhiigaatiif saaxilamnaa jechuudha. Dhiigni keenya danfuudhaaf saaxilamnaa jechuudha. Kanaafuu wanni dhufe hundinuu khayrumaa fi bakka akka nuti feenus ni jira, jireenya kanarra akka nuti hin feenes ni jira. Namni nuti kan jaalannu akka feenu nu dalaguu danda'a, akka hin feenes nu dalaguu danda'a. Kanaafuu irraa walaba ta'uudha jechuudha. Inni saddeettaffaan karraa xumuraa gar malee yaadda'uu heddummeessuu irraa walaba ta'u. Gar malee yoo yaaddoyte atii fi nuuf amriin hundinuu rabbii uume qabdi. Atiis rabbii uume qabdaa, rabbiis hin daganne. Kanaafuu rabbii dagachuun gaarii miti jechuudha. Rabbii yaadachuu qabna jechuudha. Yoo rabbii yaadanne yaadni nurraa bu'aa, yoo rabbii yaadanne yaadni nurraa ka'uu danda'a. Yoo rabbii yaadatiin akka nama ifiin fideetti jireenya kanarra cinqannaa jechuudha. Kanaafuu qabxiilee 8 tanarraa naaf isinis rabbii walaba nu haa godhu. Kanaaf haala danda'ameen of eeggannaa godhuu qabna. Hanga darsii biraatti walitti deebinutti galatoomaa nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.